Tolee hordoftoota warqee biyyuutti channelii akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kootti galata waaqayyo. Tolee guyyaa har'aa ammoo maaskii kan mataa jechuudha. Mataa warroota mataan keenya haphii ta'e keessumaa baay'ina mataa warroonni barbaannuuf akkasumallee immoo kan caccabu akkasumallee immoo fuulli keenya yeroo tokko tokko mataa keenya istaayilii isaa yookiinis immoo istaayilii madhaman jedhee mayyaada istaayilii isaa yeroo jijjiirutti fuula keenya faana kan deemu xiqqoo fuulli keenya akka ifu kan gochuu danda'u salphaa kan ta'e jechuudha. Guyyaa har'aa qopheesseen jiran mataa koof jechuudha. Mataan koo illee aankoo haphina hin qabu ture yabbuu ture haa ta'u garuu sababa kunuunsa ji'oota sadan darbee sababa harka koodhaa fi xiqqoo mataan koo caccabaa haphachaa dhufe jechuudha. Naasa kanaaf immoo furmaanni isaa wantoota kana akka ta'e anis bareen jira. Kanaaf ani itti fayyadamuuf isanan itti fayyadame immoo utuu isinis itti fayyadamtanii jedheeti yaaditanii na itti fayyadamaadha. Salphaadhuma jechuudha. Guyyaa eeggaddaa abukaadoo illee mataa keenyaaf yerootti torbeettis torbee lamanittis warri miicannu utuu abukaadoo yerootti itti fayyadamne abukaadoo hanqaaquu faana abukaadoo muuzii faana abukaadoo wantoota garaa garaatti daballee wantoota mataa faayidaa qabanii isaanitti daballee fayyadamuu ni dandeenya abukaadoo jechuudha. Har'ammoo kan ani fayyadamu hinnaa kalorii kan argaa jirtu. Hinnaan kun fireen 6 birrii 7 moo akkam birrii dirhama 7 jechuudha. Firee 6 of keessatti qaba paakkeettiin tokko. Innaa fireen 6 kun dirhama 7 qofa jechuudha. Dirhama 7. Marketii kamiyyuu jira akkasumallee immoo supermarketis yoo ta'e moolii keessas yoo ta'e argachuu jechuudha. Naannoo warroonni kaan immoo mana jirtanitti illee bilbiltanii fichiifachuu hin dandeessu warroonni suuqiin isinii dhufanii jechuudha. Dabalataanii egaa abukaadoon waanuma kamiifiyyuu faayidaa guddaa akka qabu isinitti himin jira. Abukaadoo firee tokko yookiin firee 2 yoo qabaatan bareedaadha. Isaan kana gootanii akkasuma faayidaa kana namoonni baay'een beekna jechuun viidiyoo tokko hojjedheen ture. Kun talbaadha jechuudha. Talbaa argaa jirtu yoo ta'e kun talbaadha. Talbaa jaliisaa talbaan daqiiqaa 5f bisheessee ka'ee jaliisaa yookiin bishaansaa maxaalaa yookiin macalalaatiin keessa calalee baasadheen jira. Talbaa yeroo danfistanii kaatanii calaltanii baay'ee amala wal harkisuu qaba akka dammaa jechuudha. Amala wal harkisuu qaba. Talbaan faayidoota garaa garaa qaba. Fuula keenyaaf qaama keenyaaf illee faayidaa garaa garaa qaba jechuudha. Talbaan mataa guddisuudhaaf mataa baay'isuudhaaf innis gahee guddaan taphata jechuudha. Talbaa biyya keenyatti akka salphaatti yoo ilaalameyyuu biyyuma keenyallee wuddiidha jechuudha. Zayitiin irraa hojjetama. Zayita ammayyaadha jechuudha. Akkuma abukaadoo kanarraa zayitiin hojjetama. Anamma talbaa kana bishaan zargi keessa calalee midhaansa kana hingatu daakee maaliin godhaa iskiraappii jechuun amma iskiraappii xurii baasaa yookiin wantoota gurraacha namarraa baasedhanii iskiraappii saaloonii yookiin immoo mana mataa warroonni deemanii fayyadamanii iskiraappoota garaa garaa midhaanota warra akkasii irraati jechuudha kan isaan hojjetanii. Kana daakee sukkaarratti dabaltanii dandeessu, bunatti dabaltanii dandeessu. Yeroo dhadha keessan shaaworii galuuf kaatanii dhadha keessan hundumaatti akka saamunaa otoo hin tuqsiisin dura sukkuumtu jechuudha. Daqiiqaa 2 hanga 5tti sukkuumtu callistanii jechuudha. Isa kanaatiin wanta ittiin dhadha keessan dhiqattan isaa booddee baay'ee qulqullummaa dhadha keessanii baay'ee bareedaadha jechuudha. Kana akkas yeroo calalattanii itti fayyadamtanii kaatanii hin gatiina. Dabalataan zayituunii yoo xiqqootti dabalattanii bareedaadha mataaf jechuudha. Zayituunii yeroo miiccachuuf kaanus ta'e namoonni tokko tokko mataa isaanii kan tasmaamu utuu miiccatanii kaanillee dibatanii kan irra tursiisanii kan
torbeetti yookiin guyyaa shanitti deebanii kan miiccatan jiruna. Anaaf mataa kootti badaatas maammaa waan hin taaneef ani yeroo miiccachumaaf ka'uun dibadhaa jechuudha. Yeroo miiccachuuf kaatanitti dibadhaatti fayyadama. Orjinaala isaatu hin jiru. Orjinaalli isaatu jiraate gaariidha jechuun mukumarraatii yeroo sana cuunfanii keemikaala kan hin qabne kun baay'ee xiqqoo keemikaala hin dhabu jechuudha waan suuqirraa bitamu kuni. Kanadha. Anama waan hundumaa hin qopheessin jira. Ammas nutti argisiisuu fedheetan malee kunoo innaas kun qopheessin jira jechuudha. Innaa waan akka kanaa firee jaasiniin jedheera. Namni firee sadii hojjedhe firee sadii immoo qabate rufee jechuudha. Innaa firee sadii irra naafeera. Next time yookiin immoo yeroo biraa itti dabaleen intinaa godhaa jechuudha. Kun olaalaa akka kanaatti innaa qopheessin jira kana. Bishaan ho'aatiin rukutee malee waa tokkollee ittiin daballe. Garuu zayituunii xiqqootti dabaluun qaba. Innaan xiqqoo hin jajjabaata. Hin jajjabeessa mataa jechuudha. Oroonni mataan keessan akka koo jabaatu mataa jajjabeessa. Garuu avukaadoo fi jaliin talbaa immoo baay'ee mataa laaffisa waan ta'eef isaan kun isa kanaaf irratti maraan hin gargaaru jechuudha. Innaan kanadha isaan jedha. Ani akkuma isin argaa jirtan qopheessin jira. Kun akkuma isin argitanii kanatti naan qopheeffadheen jira jechuudha. Kan hunduma isaa walitti dabale kun avukaadoo fi talbaa jalii talbaati jechuudha argitanii. Baay'ee tokko walitti makiinaatiin beekaan rukute jechuudha. Waa tokko waan keemikaala qabu waan nu godda'u hin jiru. Uumamaadha. Argitanii warri baay'ate jettanii yeroo lama firiijii keessa keessanii yeroo lamatti fayyadamuu dandeessu. Isin koomentii jalatti naa barreessaa. Wanta isin hojjetan barbaadan wanta tokko yeroo yoo itti fayyadamtaniitu ta'e rabbiif jedha naa barreessaa jechuudha. Ishii na jajjabeessaa. Isiniin jechuu barbaade yoo isinitti tole subscribe, like, share godha. Yoo isinitti tolu video immoo laayikis gochuu dandeessu jechuudha. Kanadha kunoo akkuma argamu baay'ee nyaachisa bareedaa ta'ee jira dhugaa waaqaati. Na hubadhaa, na amanaa godhaa laala mataa keessanii kana. Mataan keessan faa kan jedhu mataan dheerina qofa miti obboloota yeroo tokko mataan waziinsaa yookiin koloriinsaa namatti tolullee mataan caccabnee mataan bubuqqaanii ta'e mataa baay'ina qabu yoo farrazanillee kan namarraa bareedu yoo filatanirree kan bareedu mataa yoo ta'e yeegiddi dheerina isaa udduurra ciisu qofa miti. Mataan achumatti kan bareedu kan hin caccabne yoo ta'e bareedaadha. Ilaalama baay'ee gaarii naatee jira kun yeroo lamaaf iyyuu nagaa jechuudha naaf. Torbee tokko hinga rakkoo hin qabu waan harkaan hin tunne waan ta'eef maankaatiin an hojjedhe. Kanaaf yeroo lamatti fayyadamuu nan danda'anii jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko gaarii naatee jira jechuu barbaadetanii. Namoonni kolorii amma koloroo warroonni kaan keeleriin hin dibatu jechuudha. Keelerii mataa garaagaraa kan adii isaa dibatan jiru, kan gurraacha dibatan jiru, kan immoo bunni dibatan jiru. Kun immoo akkasuma torbee lamatti ji'a lamatti guyyaa tokko hinnaa kanatti daballee waan akkasii warroota akkas uumama ta'anii kana jechuun keemikaalota warreen dhiibbaa miidhaa hin qabne kana faana yoo fayyadamne mataan keenyarree keelerii isaallee nu jijjiiraa hin deemaa jechuudha. Yommuu keelerii isaallee gurraachi isaas jira. Hinnaan gurraachi keelerii akka kana bunni kan hin taane jira. Isallee bittanii itti fayyadamuu dandeessu. Jabaadhaatiin hordofaa na jajjabeessan isiniin jedha. Kana fakkaataa jechuudha. Baay'ee gaarii dhugaa waaqaan isiniin jedha.
kanadha isinitti mul'ata tire isinitti mul'achaa jira jedhee mayyaada kana fakkaata. Viidiyoo biraa nama walitti deebinutti turtii gaarii.